Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaadha. Egaa akkuma beekamu mucaan kun du'eera jedhamee fayyii dubbatamaa ture. Baga rabbiin hadhaan si gaate. Amiin. Maqaan keenya jedhamu. Raayyaa lammaffaa. Raayyaa lammaffaa. Abraar Nasir Fabaa. Mee raayyaa lammaffaa sagalicha yaadne irraa meerra nuu bahi mee. Bara namni tibbee ergaa waliin oodee naannoodhaa beekumsaa firoomaa wal qoodee qayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qawmee baay'ifatee ibliisni gammadee ijimni dhugoomee abdiin taa'ee gaddee bareedni fokkisaan bareedee moomin afaan dhaabee sheexaanni baroodee bishaan todee mootaa ibidda dhaamutaa isa namni du'eeraa jira ba'i sobaatu mi'aa heedhugaa nama goodee gara firee keenya maaluma nu gootee korona vaayirasii maatu dhufa gootee yaachiftuudha jamaa ittiin nu milkeesse Allah yaa ramada waasaa tuuba ajaab jiru dunyaa wama ajaa'ibaa hundinuu fiffigaa hundinuu taabaa gariin akkiidha bankaan akkiidha dabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhibaa asii bunaa sukaara kan jara kana mukaadhaa fi buna waa lama bitatee gurgurata gabaan lama sun jannata yookaan azaaba azaamis tola miti taphachuu qaba mitima warra beendoomi hunda jechuu qaba tuuma jirra yaadheera gabaaba abbaa gibbii kanaati jiruu balleeffachuu cunqursee walleeba nama dheessuu keessa nama buuba ahyaa dubbii akeeka amma yoom nophamaa ittiin nu milkeesse takbir mato shibir Rabbi sirraa jaallatu. warreen mataa jala mataa keessa dhiiftu keessa firiisii keessa himaanii yaa warreen keessi namaa galtu yaa warreen warra namaa hattu jedhan yaa warreen baamanaa namaa hattu yaa warreen buna sabirri lama birri afur galchitu argachuun illee hin ta'a wallahi jechuun hin ta'u jedhiin yaa warreen dhugaa dubbachuu diddu yaa warreen dhugaa dubbatti mina jannati ka ati karaa jannata rabbi isaa taasisuu Ayo. nagadanii kan saduu rabbiin waan saduu ba Amiin. kana mauranii kan kana kan saduu rabbiin waan jaanu abbas Amiin. Abu bismillah kan nagadanii kamani duraadii game jaaramee diigamu rabbiin waan saduu ba gubbaa fudhatanii rabbii wallaaluu rabbiin taasisin Amiin. matoo shimilii jechuu rabbiin waan fa Amiin. utuu gajjennee dhaqaafoon warqii gochuu Amiin. utuu warqeen laafuun nama waqachitti kasheetanii dhawwatu miti laakan immoo birrii guddaa bitu rabbataa Amiin inshallah. Abu waa hunda keessaa kan taraatan irraa nun kunne kan milkii biyya lama rabbiin waa uffatu Amiin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad matoo shibir wanta nokkole waa hunda tedamado wana jedhama sitanii fi aduuje akka rabbii jecha Hunda keessa jaalladhu. rabbiin harka ka keessatti gubabdu wallahi lubbuu koo sinirraan saddu amma lubbuun jiru isin hin daagaddu waan sitti maqaa yaa gulaa kiraa waan sitti daamaddu naan daagate rabbii jecha na yaadaddu yoonni naramate abda salfaddu yaadaddu naa kadhu khaliq lardi sama نتمنى لقاءك بالسلامة. الله أكبر يا دا سمك ذكر الفتاة أيوة.